Akkam jirtu kabajamoo maatii chaanalii kanaa. Chaanalii kanaaf haaraa kan taatan maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoolleef Daa'immaniiti. Kanaafuu chaanalii kanaaf haaraa taanaan egaa sabiskiraayib gochuun dagatina. Mata dureen irra qabadhee jiru waa'ee gogiinsaa fi tatarsa'uu hidhii kan jedhudha. Mee waa'ee kana maaltu fidaa furmaanni maalidha kan jedhu akka armaan gadiitti haa ilaallu. Gogaan hidhii keenyaa gogaa qaama keenyaa bakka biroo jiranirraa kan haphii fi xannachoota zayita oomishan kan hin qabnedha. Gogaa qaama keenyaa bakka biraa jiran wal bira qabnee yoo ilaalle gogaan hidhii keenyarra jiru kan haphii ta'edha. Akkasumas immoo dabalataanis xannachoota zayita oomishan waan hin qabneef salphaadhumatti kan goguu fi akkasumas immoo tatarsa'uu kan danda'udha. Dhibeen tatarsa'uu hidhii akkasumas goguu hidhii kuni nama umurii kamii irratti kan uumamuu danda'u haa ta'uyyuu malee kan hedduminaan dhibee kanaaf saaxilaman tokko ijoollee hidhii xuuxuu yookaan arraabuu jaallatan. Lammaffaan immoo namoota naannoo qilleensa gogaa jiidhaa jiraatan jechuunis dry and humid hair qilleensa jiidhaa gogaa ta'e keessa kanneen jiraatan dhibee kanaaf saaxilamuun carraan isaan qaban baay'ee olaanaadha jechuudha kanneen kaanirra. Haa ta'u malee namni bakka kamiyyuu jiraatu umurii kamii dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a. Wanti kun dhibee cimaa yookaan dhiibbaa cimaa jireenya irratti fiduu baatuyyuu keessumaa yeroo waa nyaatan kan nama dhukkubuu fi akkasumas immoo wanta dhangala'aa ta'e akkasumas wanta ashaboo fi mimmixa qabu wanta nama guban ispaayisii kan ta'an yeroo fayyadamnu yeroo naannoo hidhii keenya babbaqaqsanii tuqan baay'ee kan nama gubudha. Gogiinsaa fi tatarsa'uu hidhii maaltu fida jennee yoo ilaalle wanti kun dhibee tokko miti. Wantoota adda addaadha kan dhibee kanaaf nama saaxilan. Kan jalqabaa akkuma jenne qilleensa gogaa fi qorraa ta'e yookaan dilallaa ta'e keessa namoonni naannoo sana jiraatan dhibee kanaaf saaxilamu. Akkasumas ho'a aduu cimaa keessa kanneen oolan carraa dhibee kana godhachuu olaanaa qabu jechuudha. Akkasumas immoo hidhii arraabuu yookaan cicciniinuu kanneen hidhii xuuxan hidhii arraaban carraa kanaan qabamuun isaanii ol ka'aadha. Akkasumas tamboo xuuxuu dabalataanis immoo afaaniin arganuu funyaanii dhiisanii afaaniin arganuun carraa dhibee kana fiduu olaanaa qaba. Akkasumas bishaan gahaa ta'e dhuguu dhabuu allarjii wantoota hidhiitti dibamanii fakkeenyaaf liippistikii fa'aa wanta akkas hidhiitti yeroo dibatan allarjii wanta sana qabaatan carraa dhibee kanaaf saaxilamuu isaanii ol ka'aadha jechuudha. Dabalataanis hanqina vaayitaaminootaa vaayitaamin A, B, C fi kanneen kana fakkaatan jiraannaan hanqinni dhibee kanaaf saaxilamu. Dabalataanis immoo infekshinii vaayireesotaa fi fangasii tokko tokko carraa kanaaf nama saaxilan qabu jechuudha. Dhibee kana wantoonni hedduu naaf fidan malee inni guddaan akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhudha. Akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya yookaan akka dhibee kanaaf hin qabamne taasisuu dandeenya kan jedhuu fi kan jalqabaa bishaan gahaa guyyaa guyyaatti dhuguudha. Qaamni keenya bishaan gahaa qabaannaan haayidireet taanaan gogaan keenya illee ni lallaafa. Kanaaf dhibee kanaaf hin saaxilamu jechuudha. Kan biraan qilleensa gogaa fi dilallaa'aa keessa yeroo deemnu yookaan naannoo akkasii jiraannoo ta'e huccuu afaanitti yookaan naannoo afaanitti marachuu akkasumas immoo yeroo ammaa maaskii fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Maaskii yeroo fayyadamnu qilleensi naannoo keenya dilallaa'aaf gogaa taanaan hidhii keenya kan irraa ittisa. Dabalataanis immoo yeroo manaa gara aduutti baanu aduun haalli qilleensaa ho'aa yoo ta'e aduun ho'aa yoo ta'e saaniskiriin fayyadamuu barbaachisaadha. Saaniskiriiniin lakkoofsa adda addaa qaba keessumaa dhibee kana ittisuuf lakkoofsa 30 kanaaf ni fayyada jechuudha. Garbiraan liippistikii keemikaalota ciccimoo fi allarjii fiduu danda'an of keessaa qaban fayyadamuu dhiisuu. Kanaan dura liippistikii gosa ta'e dibatanii dhibee kanatti finnaan wanta sana avoid gochuu danda'uu qabu jechuudha. Garbiraan tamboo xuuxuu dhaabuudha. Inni garbiraan immoo dibata hidhii akka lallaafu taasisan filachuun dibachuu kan lallaafisuu qofaaf gogaa lallaafisuuf hidhii lallaafisuuf qofaaf fayyadamu liip balme kan jedhaman kanneen akkasii adda baasuudhaan beekuudhaan filachuun dibachuun murteessaadha. Wanta mana keenya jirurraa kan gochuu dandeenyu tokko sukkaara fal'aana 2 fi damma fal'aana 1 walitti maknee hidhii keenya irratti erga dibannee booda daqiiqaa muraasaaf tursiisnee sanaa booda bishaan xiqqoo ho'een ofirraa dhiqachuu. Garbiraan qarruu aannanii yookaan mataa aannanii kan itti ta'e isa wal qabatu sana hidhiitti dibachuudhaan erga daqiiqaa 10 tursiisnee booda huccuu bishaan ho'aatiin cubameen dhiqachuu. Garbiraan hidhii arraabuu yookaan cicciniinuu dhiisuu kun yeroodhaaf gogiinsa sana salphisuu danda'a. Garuu gogiinsaa fi tatarsa'uu hidhii ni hammeessa.
Waa'ee gogiinsa hidhii fi tatarsa'uu hidhii barnoota gabaabsee qabadde kanumadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.